Akkam jirtu daawwattoota OMN dabaree oduu rageenyirraa oduu kan isinitti himanii Ingidaati. Itoophiyaatti namoota dabalataa 30 irratti vaayirasiin koronaa argame jedha ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa. Saamudaan namoota 4,352 laaboraatooriitti qoratame keessaati warra kanarratti kan argame ta'uu ibseera. Waliigalaan Itoophiyaatti namoonni vaayirasichaan qabaman 731 gahaniiru. Namoonni 5 warra armaan dura dhibee kanaan qabamanii turan waliin tuttuqqaa qabu. 11 ammoo seenaa imala alaa warra qabanidha. Namni 14 garuu tuttuqqaas ta'e seenaa imalaa kan hin qabnedha jedhameera. Namoota haaraa qabaman keessaa 15 jiraattota magaalaa Finfinnee wayitaa ta'an, namni tokko ammoo naannoo Oromiyaarraati. Namni 2 naannoo Tigraay, namoonni 8 naannoo Amaaraa, namoonni 3 naannoo Harariirraa wayitaa ta'an, namni tokko ammoo konkolaachisaa biyyaa biyyatti tajaajila kennudha jedhameera. Gama birootiin namoonni haaraan 14 dhibee COVID-19 irraa bayyannachuuf danda'aniiru. Waliigalaan Itoophiyaatti namoonni dhibee kana dandamatan 181 qaqqabus gabaasni ministeerichaa ni eera. Itoophiyaatti waliigalaan hanga yoonaatti namoota 91,616 qorannoon laaboraatoorii taasifamuusaas eereera. Ajjeechawwan suukanneessaa fi hidhaanii Oromiyaa keessatti hammaachaa jira. Ajjeechawwan gara jabinaa kanneen hordofuun namoonni dallansuudhaan miira isaanii fuula miidiyaalee hawaasaa irratti ibsachuu irratti argamu. Marsaaleen hawaasaa maal jedhu Guyyoo Waariyoo waan jedhu qaba. Outside the home of the man there, a message to Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed. Sagaaf lama godii Wallagga lixaana Ganjii dargaggoo Laallisa Tafarii jedhamanidha keessa baasanii jeesuun reeffisa sharaan marame maatiif kennan. Dhimma kanarra gaaffii BBC'n afaan Oromoo dhiyeesseef deebii kennan bulchaan godii Wallagga lixaa Beeliyaas Uumataa amma gamaggam hojii misoomaa qonna carraa hojii uumuuf arjeera. Isaan kanarratti osoo gaafatte wayi jechuun dhimma gaafatameef deebii kennu diduun sirra bilbilchufaan caamsa gaaf jaaloltooti mootummaa hojjata waldaa hojii gamtaa Oromiyaa nam Muhammad Amin Siraaj jedhamu waajjira isa magaal Hararitti argamu keessa donnuu jirjiru maqaa koronaatiin shakkamti jedhuun qabanii hidhuun guyyoota furiin duub jechuun caamsa gaaf 10 reeffisa bineensaa nyaatam naannoo magaal Baabbilee qunnaan bultootaan argame. Godii Wallagga lixaana laalloo Asabii gandi Keelaayii Birbira jedhamutti immoo haadha ijoollee afurii Addaamsaaluu guddataa kadaa'im waggaa tokko waliin obrukee jirti rasaasaan dhaanii jeesa. Abbaa warra hojumnaatiin maatii bulfatoo deebi'ee jedhu jaartiin isaa haati ijoollee afurii rasaas daba cubbuu kaloltoota mootummaatiin dhukaafameen jala jeefamuun karaa fuula miidiyaalee hawaasaa gulaan gargaarsi goofandimii jedhamu godhamuufi jedhe hidha seer malee ulee aadaa qabne dab siyaasaa maafi jechaan suukaneessaan guutuu Oromiyaa waan dhuunfat fakkaata. Gujii Wallaggaaf Booran dabalatee waan biraa jireenyi uummata Oromiyaa keessatti akka jaba dinqamuun manneen dhabar bulchiinsa wayyaanes waan deebi'an fakkaata. Dubbiin namooti loltoota mootummaatiin ijjeefamanii gatamuutu ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'uun reeffi namooti ijjeefamanii dabre viidiyoo of suuraa yookaan billichiin laafuu namatti hin tolfuul miidiyaalee hawaasaa dhuunfachuun rakkoon Oromoon kee bulte ka'uu jirta gama kulfaatinam wal gaafachiisuu jira. Miidiyaaleen hawaasa miidiyaalee idileetiif soorat war dhiyeessu waan ta'aniif yaad miidiyaalee hawaasa tokko tokkisan biraan ga'uuf murteessan. Gochooti diinummaa uummata keenyarra raawwatamuu jiran keessa muraasi kan kajedhu Jawaar Mohammad viidiyoo jecha Laallisa Tafarii irra BBC'n hojjetu qooduun gabaas BBC hordoftoota isa daawwachiise. Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa poolisiin adiin tokknam gurraachirratti ajjeecha sanyummaa raawwatu. Uummati labsii giti koronaa cabsee jige ba'uun gocha kana dhiyeeffate morme. Maal jechuufaan biyya keenya keessatti Oromoorra wanni raawwatamuu jira kana ol malee kana gadi miti kajedhu gameessi miidiyaalee hawaasaa Yaayya Basheer gaaf roorroon guutirraan dhangalaatu. Koronas ta'e labsii yeroo muddama uummatidha jilbiibbii tabbisuun danda jechuun daba Ameerikaa godhamtoo dhugala Oromoo keessatti ta'uu jirtu wal fakkeesse. Loltoonni mootummaan bobbaasman jireenya obbo Abdulaziz Mahammad dhaqanii haadhiman isaa adda obsee dabalaa giddiin gudeedan. Obboleessi abbaa mana obbo
Zakiir Mahammad kan jedhamu qaqqabe loltu seenee cuuphee waraane gottote gad baase hamboo loltooti alarriphaa turan dhukaas bananii obbo Zakiir cinaachu gubba rukutuun adde obsee immoo mataaf gara gubba rukutan adde obseen battala duutu obboleessi abbaman isii obbo Zakiir ammaaf lubbuun hafeera miidiyaaleen dhimma kanarra gabaasu barbaadan maatii argachuu dandeetti kaje Dr. Ittaanaaftee duul guddaa mootummaa biyya Ahmad irra durse bankaabii mastigoo jajjabeessuun jilaan deemuu jedhe warri dhimmi jecha namoota Oromiyaa guutuu keessatti ta'uu jira kanarra yaad kennuu jiran kadhibiin qondaala baa'ootiif waan lola taqanii gafa turan lataan abbaman adde Amsaaluu hata obbo Miratee Maanee dubbise ture sagaleen isa baay'ee dadhabee jira lapheen isa gaddaan cabeera utubaman kootina jala galaafatan an dhukkubsataa ijoollee kan guddisuuf humni qabu uummati Oromoo akka na gargaardhaamsinaa dabarsa jechuun irra akkaawunti maatiin kun ittiin gargaaramtu yoo qoodu hidhama siyaasaa duraatiif miseensi abaa'oo lammi beenyaa ammoo ammaati qote bulaarra dhalaadha haqa dhabuun agamak namni jireenya korra argan guddaadha haqni hiyyeessotaaf warrumni hin qabne akka dhokatee nafneef qabsaa'uun dirqam jechuun dhaamsi dabarfata warri mootummaa deeggaruun beekaman jecha namoota kanarra fuul feesbuuk irra waan isaan jedhan wamaan gaarra fuulli miidiyaalee hawaasaa garuu gadda aariif arrabsoo mootummaarra godhamu waan dhibbat fakkaata. From hundreds of mostly young ethnic Oromo men. Oduudhuma walqabateen ajjechaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kan kanaan dura baratameen addadha jedhu ogeeyyiin seeraa OMN waliin turtii taasisan haalli akkanaa biyya gara diigumsaatti geessuu malaa jedhaniiru. Abdusalaam Hassan. Jijjiirama qabsoo uummataan dhufeen biyya kana gara dimokiraasiitti ceessuun abdii olaanaan eegamaa ture. Hidhaa jechaa fi reebichi uummata irratti raawwatamu yeroo irraa yerootti babal'ataa dhufuun yaaddoo uummataa dabalaa akka jirutu himama. Biyya mootummaa heeraa fi seera ittiin bultu qabdu takka keessatti shakkamaan to'annoo seeraa jala oolfamee akka ittiin shakkameef mana murtii dhiyaatee murtoo isaan malu akka argatu taasisuun adeemsa ta'e osoo jiru faallaa kanaan bakkeewwan garaagaraatti nama to'annoo seeraa jala oolfame osoo hin hafin ajjeesanii daandii irratti darbachuun egeree biyya kanaaf sodaa guddaa uumaa jira jedhu ogeeyyiin seeraa. Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaan seeraa Abdullahi Abdulqaadirii fi Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaan seeraa Obsinaan Girmaa'ee tarkaanfiin hidhaa fi ajjeechaan ajaja mana murtii malee raawwatamuu faallaa heeraati jedhan. Shakkamaadha kootu to'atamee qorannoodhaaf barbaadamte dhamee waamamanii namni ajjeefamee iddoo adda addaatti kan darbamu argaarra. Fakkeenyaaf Harargeettoonni ta'ee Gusnaalee Wallaggaa adda addaa keessatti gidduu kan hundi ta'aaru waan akkasii agarsiisa. Kuni ifatti heera biyya kanarrallee seerota adda addaa seerota yakkaa fi seerota biroo irratti illee ifatti akka taa'etti seerota addunyaa yookaan mallatteessee kan adda addaa irratti illee ifatti akka taa'etti yakka gurguddaadha. Kiraan dhaginisumaan itti galanii ifatti lafa taa'e. Isa kamiiniyyuu seera idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessite keessattis ta'e seerota biyya kana kanneen akka seera yakkaa heeraa fi labsiiwwan adda addaa keessatti namni yakkaan shakkame yookiin namni yakka raawwatan yakka harkaa raawwate jedhamee to'annaa seeraa jala oole tokko miidhaan kamiyyuu irra gahuu akka hin dandeenye tumamee jira. Heera mootummaa keewwata 18 jalatti akkasumas immoo mirgi lubbuudhaan jiraachuu keewwata 25 jalatti ifatti tumamee jira. Qaamoleen hojii raawwachiiftuu mootummaa fi caasaaleen nageenyaa tarkaanfii dhiittaa mirga namoomaa irratti fudhataniin itti gaafatamuu dhabuun yakki kun ammas akka hin dhaabbanne carraa uumeera jedhan ogeeyyotni kunniin. Biyya keenya keessatti poolisiinis raayyaan ittisa biyyaas even kaabineen mootummaas yeroo adda addaatti namuma ajjeesuun maal godhu namni isaan gaafatu hin jiru sababa wayii dhiyeessu garuu ifaanonni beekamuu qabu seerri haaluma kamiinuu nama ajjeesanii iddoo adda addaatti darbuu mitiin miidhaa qaamaa kamiinuu irraan gahuudhaaf hayyamuuf hin jiru. Seerota idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessi raawwatee kan caccabsudha jechaadha wanti amma raawwatamaa jiru. Rakkoon nageenya biyyattii keessatti mul'ataa jiruu fi sodaan nagaan baanii galuu uumamaa jiru biyya kana gara hin taanetti kan oofu ta'us himan. Biyyoota akka Somaaliyaa fi biyyoota biroo dhiittaa mirgoota namoomaatiin beekaman keessatti wantoonni adda addaa yeroo adda addaatti irra deddeebi'anii raawwataa turanii
wantoonni akkasii yeroo adda addaatti namni ayyama murtii malee murtee seeraa malee bakkuma argamatti ajjeefamee darbamuuf wantoonni akkasii biyyoota akka Somaaliyaa maalirra akka geessu ammayyuu irratti kan mul'atudha. Keenyas waan kanarraa adda ta'uu miti. Egaa amantaan uummatni mootummaarraa qabu yoggaa hir'ataa deemee bakka dhabamu biyyi gara ofiin of bulchuutti hundumtiyyuu seera gara harkasaa keessatti galfachuutti yoggaa deemu biyyi gara diigamuutti deebi'aa jechaadha. Roodiyoo as godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhaa reebicha dararaa fi ajjecha uummatni qaamolee nageenya nurratti raawwatamaa jira jechuun komatan isin biraan gaaturuun kennaa ni yaadatama. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoolloos humna nageenyaa mootummaatiin ajjeechaan hidhaa fi reebichi hamaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jira jechuun komatu. Akka jiraattonni bilbilaan OMN itti himanitti sodaa ajjeechaa kanaaf hawaasni qe'ee fi qabeenya ofii dhiisee baqachuuf dirqamaa jira. Taganyee Daaqaa kattaa nutti qindeesseera. Jiraattonni godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo humna nageenyaa mootummaatiin ajjecha hidhaa fi reebichi hamaan nurratti gaggeeffamaa jira jechuun komatu. Akka jiraattonni kanneen bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanitti uummatni ajjechaa waraana mootummaan irratti adeemsifamaa jiru sodaachuun qe'ee fi qabeenya isaa gadhiisee bakka bakkatti buqqaa akka jirudha kan isaan nutti himani. Galgala nama karaa irratti qabanii reebuun hidhuun dubartoonni naannoo karaa magaalaa dhaqan kana hamma tajaajilullee irratti gaa jiru. Nama reebuun immoo reebicha addaa jechuudha. Hamma namni dhala godhachuu hin dandeenye kan isaan reebaa jiran namoota keessa lamanii jiran kan. Qaama saalaa isaa kanattis yeroo adda addaa bishaan hidhanii fannisuun dararaa hamma nan jedhamne kan nama keenya irra gaa jiru. Deebi'an hidhanii namoota abbootii qabeenyaa ta'an immoo hidhanii ka'aniiti ergi hidhanii booddee qarshii mana fide jedhanii daldala qabu isaan bakkeedhaan akkasiin gaafatanii qarshii gaafatanii mana hidhaati wal baasaa jedhanii isaan jiran. Uummanni hojii hojjetee bulu magaalaa keessa socho'ee dhume jechuun dandeessa. Amma namoota hiyyeessa irraa kanas namni hojjetee magaalicha keessa jiraatu hundumtuu baay'ee dhume. Namni hafee hin jiru hiyyeessa irraa kanas. Gaafa dubartii abbaa manaa qabdu dhaqanii mana keessa qabatan ni iyyite obboleessa abbaa manaa irra dhaqee kana booddee rasaasa itti dhukaasanii obboleessa abbaa manaa irra madeessanii dubartii feeyyitu kan ammoo harma seera rukkatanii jiran dubartiin sun ulfa. Nama maqaan ishee Obsee jedhamtu. Obboleessi abbaa manaa Obsee sun immoo Zaafin jedhama. Hospitaala Dambidolloo keessa dhiirri yaalamaa jira yeroo ammaa kana. Waajjira poolisii dudduubatti namoota to'atanii jiran keessaa dargaggoo Kaayyoo jedhamu waajjiruma keessa dhaanii ajjeesan. Waan tokko iddoon kamiin isaa hidhame. Naannoo buufata poolisii godinaa dudduubatti lafa itti nama qabanii nama reeban qabu lafa itti nama hidhan. Lafa itti nama dararan qabu. Mucaa gubee galu kasaraa bobeeffachuuf gubee galu naannoo ganda addoo keessatti ta'anii ajjeesanii waraana mootummaa dhibbatti uummanni kan iyyataa jiru walhala dhabee kan ta'aa jiru waraana mootummaati malee qaama biraa tokko hin beeku uummanni kan miidhaa jiru waraana mootummaati. Yoo hin danda'ama ta'e waraana nu fixuuf nutti dachaase kana nurraa kaasu mootummaatti kana iyyanna uummata keenya iddoo biraa jirutti immoo gaafa shawwaan dhume hin teenye gaafa booranni gaafa baaleen dhume hin teenye wallaggaa dhumneerra nu fixuuf jedhama jiru dhumneerra ilmaan keessa dhumeerra iddoon sabni Oromoo jiru akka nu iyyatu. Kaleessa galgala humnoota poolisii federaalaa naannoo buufata xiyyaaraa kan jiranii mana jireenyaa keenya keessatti ijoollee wajjin achi keessatti wal qabatee yommuu jedhu isa booddee hundi keenya yommuu jammannee miseensa isaanii waamne taateen wanti jiru taateen suni taatee qindoominaan wanta ta'edha. Isa booda lafanni gibbii keenyaa keessaa bahee dhufee ammee foodii ta'e gombisuu isaa yommuu arginu ammee keenya irratti achumaan illee yommuu qabannu isa booddee gibbii keessaa rasaasa jedhamtu turoomsuutti kaane. Rasaasa jennutti dhugaa'eessina keessa haadha manaa obboleessa kootii Obsee Dabalaa nama jedhamtu rasaasa lamaan kalee gara bitaatiin luqqeessuu gara mirgaa kana rasaasa lamaan kan duune ta'uusaa nama mana qabuudhaa eeggatee heerumte isheen waggaa keenya heerumse dabalataanii obboleessa koo Zaakir Mahammad kan jedhamu tokko kalee isaa gara mirgaa kana rasaasaan dhahanii halkan sana Obsee Dambidolloo kan naqe ta'uusaa. Dhimma komii jiraattotaa kanaa fi kantiibaa magaalaa Dambidolloo kan ta'an obbo Iyyaasuu Qannaa gaafachuuf irra deddeebine yaallus bilbilli isaanii hin hojjetu. Bulchaa godina Qellem Wallaggaa kan ta'an obbo Gammachuu Baqqalee immoo bilbilli isaanii ni waamaa hin kaasanii. Gama biroon bulchiinsa magaalaa Hoolataatti namoonni nagaan lama qaama nageenyaatiin qabamanii eessa akka geeffaman dhabnee jirra jedhu maatiin isaanii. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa magaalichaa dhimma namoota kanneenii waanan beeku hin qabu jedhe Qaasii Mamaanoo bal'ina oduu kana qopheesseera.
Jiraattota magaalaa hoolotaa kanneen ta'an obbo Addunyaa Dibaabaa fi Biraanuu Dhaabaa gaafa guyyaa 8 baatii 9ffaa bara 2012 magaalaa hoolotaa keessaa qaama nageenyaatiin qabamanii hanga ammatti iddoon isaan jiran hin beekamu jechuun maatii fi jiraattonni tokko tokko bilbilaan nutti himanii jiru. Addunyaa Dibaabaa, Biraanuu Dhaabaa yeroo turee jechuun ni waan malee sadabarree laatana fillee jedhu billaan hin jiranii bakka kana kan hin deemanii aga ammaatti asbuute asbuute ta'anii maatiin barbaadaa turanii ijoollee barbaadaa turre ijoolleen kun amma ammaatti asbuute ta'anii hin dhufne. Haadha warraa obbo Addunyaa Dibaabaa kan ta'an aadde Tolashii Baqqalaa abbaan warraa isaanii sababa hin beekamneen magaalaa hoolotaa keessaa qaama nageenyaatiin qabamee iddoo geessan hin beeknu jechuun OMN'tti himanii jiru. Bara 2011 duratti ana meeshaa wanticha tusiisanii achi amma immoo achiidhamee adda bahee booda ergasii geessanii hambara turee amma immoo achii bahee biyyumatti hundee boodee magaalaa hoolotaa usuutaa fudhatee jiraatu achi iddoo samii balleessaa tokko malee fuudhanii bakka buusan nama. Guyyaa qidamee sa'a 8 keessa gaafa guyyaa 8 sa'a 8tti naanna'anii qabanii goddanyaa isaa wajjin jedhan. Yeroo sani yeroo manaa bahu deeman gattaa jedhaniituma makiinatti yaasanii fuudhanii deeman jedhanii odeeffannaatiin dhananii yeroo san biyyan jiru. Ergasii iddoo inni godhamne iddoo jiraatee isaan beennu namni kun nama maatii abbaa faadha hin qabne ijoollee abbaa faadha hin qabne ijoollee nama barsiisa. Anis jedhee maatii isaa mucaa tokkichaa namni kun nama humnaan hojjetee buluudha iddoo inni godhamne deemnee barbaadu fi turree nama akka qalleeyyii waan ta'aniif baay'ee rakkachaa jirra. Itti gaafatamaan waajjira bulchiisaa fi nageenya magaalaa hoolotaa Komaandar Haayiluu Lataa namoonni kunniin magaalaa isaanitti qaama nageenyaatiin butamuu isaanii wanti beeknu hin jiru jechuun bilbilaan nutti himanii jiru. Komaandar nama lama Biraanuu Dhaabaa fi Addunyaa Dibaabaa nama jedhamu magaalaa keessatti hidhamanii turanii gara isaan deebi'anii hin beeknu jedhan. Biraanuu waan hin beekne qaama lallaata yoo karaa naafini qaama nageenya jechuun karaa poolisiitiin oomishu malee akka keenyatti odeeffannoo isaa qaban. Nama jira maqaadha kan lachuu quban qabdanii? Hin qabu dha. Anaa gaafatanii biirootti dhufanii gaafatanii jiru garuu waan isaa ani jibbeenne bakka nageenyatti gaafa wanni isaa qabu bakka tokko tokko GPS dhammaa'ee namoonni barbaadaman akkasitti wanni jechuu danda'u malee akka keenyatti hubannoo isaan qabu. Waajjira poolisiitiin wal dubbisanii waan kana mirkaneeffatan qabdanii? Gaafa maatiin jechuun nu gaafatu isaanis waan isaa akkasitti hin beeku. Maddeen alaarraa oduu arganneen xumura daawwattoota keenya weerarri awaannisaa gaanfa Afrikaa weerara koronaa vaayirasii fi balaa lolaa naannawaa kanatti irra deddeebiin mudachaa jiruun wal qabatee beelaa hammaataa hordofsiisuu danda'a jedhe dhaabbanni Oxfam. Maxxansi Oxfam kan caamsaa 25 akka jedhutti keessumaa weerarri COVID-19 fi balaan lolaa baha Afrikaatti mudachaa jiru weerara awaannisaa akka hammaatuuf haala mijeesseera. Oxfam miiliyoononni bahaa fi giddugaleessa Afrikaatti duraanuu balaa lolaan miidhamaa jiranii fi rakkoo dhibeen koronaa vaayirasii fideen rakkachaa jiran weerara awaannisaa kanaan oomisha dhabuun beelaa fi hiyyummaan miidhamuu danda'u jedheera. Roobni cimaan waggoota 40 naannawaa kanatti mul'atee hin beekne lolaa hordofsiisuun lammiilee 400 ajjeese miiliyoona walakkaa kan ta'an ammoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisuu mul'isa gabaasichi. Kun ammoo weerara awaannisaa hammeessaa kan jedhu gabaasni kun weerarri awaannisaa hamaan waggoota 70 mul'atee hin beekne gaanfa Afrikaatti mul'achuusaa himeera. Rakkoo kana hordofee weerarri awaannisaa kun harka 400 dabaluu danda'a yaaddoo jedhus of keessatti hammateera gabaasichi. Ooyiruuwwan oomishaa hektaaraa 1000 lakkaa'aman Keeniyaa, Itiyoophiyaa fi Somaaliyaatti balaa kanaan miidhamuu danda'us jedhameera. Uggurri mootummoonni weerara koronaa vaayirasii to'achuuf kaa'an weerara awaannisaa to'achuuf gufuu isa cimaa ta'us eereera. Gaanfa Afrikaa lammiileen miiliyoona 33 durumaaniyyuu wabii nyaataa hin qabne keessatti hanqinni nyaataa uumamuu danda'u yaaddoo jabaa ta'uun eerameera. Rakkoon mudataa jiru kun dabalataan miiliyoona hedduu hiyyummaa fi saaxiluu danda'a jedheera. Daayirektarri Oxfam kan bahaa fi giddugaleessa Afrikaa Liidiyaa
Zigoomoo rakkoo kana kan hammeessaa jiru rakkoowwan wal maddii dhufuu isaaniiti jedhu. Torbanii darbe baankiin addunyaa biyyoota Afrikaa bahaa gargaaruuf liqaa doolaara miliyoona 500 kennuu kan yaadachiise Oxfam Keniyaa fi Ugandaan IMF irraa liqa guddaa COVID-19 to'achuuf oolu argachuu isaanii eereera. Arjoomtonni idila addunyaa biyyoota kanneen mil'achuu akka qabanis waamicha godheera. Oduun har'aaf qabnu kanneen turan waan waliin turtaniif galatoomaa yeroo gaarii.